Achumaa akkam jirtu? Okay, bilbilli keessan fakkeenyaa fi feesbuukii yeroo fayyadamtanii namni hangam feesbuukii keessan xalafee jira kan jedhu ilaaluu fi seetingii seentu akkasuma egaa seetingii erga seentanii booda bakka security and privacy jedhutu jira jechaadha. Akkuma argitanii profile tagging kun waan sin barbaachisu dirqama waanta sin barbaachisudha. Fakkeenyaaf namoonni akka isaan taggii isinitti hin goonedha. Profile and tag kan jedhu kana jalqaba fayyadamuu qabdu. Namoonni fakkeenyaaf taaggii garaagaraa isinitti gochuu danda'u. Yeroo kanatti waa'ee amantii garaagaraa fidanii nama jalatti poostii godhanii maqaa namaa balleessaa jiru jechaadha. So warroonni sun akka isaan sin jala hin seenneef, sin jala seenanii akka isaan hin mul'anneef warroota kana warroota sirreessu kana ilaaltanii sirreessuu qabdu. Taaggiin kun jechaadha akkuma argitanii only me gochuu qabdu. Choice evidence kan jedhu kana dhaggeeffattoota yeroo namni yaadii sin irratti godhan jechaadha. Yeroo namoonni taaggii godhanii sin jalatti gadhiisanii namni kamiyyuu akka hin agarre gochuu dandeessu jechaadha. Ofii keessan qofa argitu. Fakkeenyaaf amma hiriyoonni keessan wanta taaggii sin jalatti ta'e arguu danda'u waan ta'eef piroofaayilii keessan jala gaafa kana sirreessitan garuu ofii keessan qofa argitu. So isteeppii kana guutummaa isaa haalan sirreessuun ilaaltanii viidiyoo kanarra deebistanii ilaallattanii sirreeffachuu qabdu. Maaliif yeroo kanatti namoonni jechaadha waa'ee amantii garaagaraa wanta hin taane taaggii sin jalatti godhuu danda'u. Viidiyoota feesbuukiin jibbuu fidanii sin jalatti taaggii yoo godhanii feesbuukiin keessan hin cufata jechaadha. So tokko kanadha. Isteeppii itti aanu irratti immoo akkaataatti bilbila meeqatu feesbuukii keessan xalafee jira. Feesbuukiin keenya xalafamee jira moo xalafamee hin jiru kan jedhu gaaffii keessan irratti hundaa'ee jechaadha. Sana barra jechaadha amma. So sana ilaaluudhaafi bakka security jedhu kana seenna jechaadha. Akkuma argitanii personal account kan jedhu kana argitanii jirtu cuqaasanii seentu. So personal account information kana jala kan dhuunfaa keessanidha. Kan waa'ee account feesbuukii keessanidha. So amma dudduuba deemnee waa'ee maalii barra? Waa'ee ammamti feesbuukii keessan xalafee jira. Hiriyoota meeqati feesbuukii keessan xalafee jira. Feesbuukii keessan bilbila meeqa irratti fayyadamtanii jirtu kan jedhu sana waliin ilaalla jechaadha. Isteeppii kana xuruutti hordofuu qabdu. Tokko irraa kaattanii naan siniif hin hojjetu waan ta'eef jechaadha. So gamanumaan dudduuba deemnee seetingii seenna. Paaswoord danda'e security kan jedhu cuqaasna jechaadha. Akkuma argitanii ziqqi gootanii jechaadha. Dudduubatti deebistanii paaswoord kan jedhu cuqaastu jechaadha. So kana keessaa filannoon keessan jalqabarra kan jirudha. Adana jira paaswoord kan jedhu kana irratti cuqaastu jechaadha. So paaswoord danda'e security kan jedhu kana cuqaastu. Yeroo kana bilbila keessan nama hammamti feesbuukii keessan nama hammamti ilaalaa jira kan jedhu argitu jechaadha. So akkuma argitanii bilbila kiyya Naqamtee kan jedhu Adaamaa kan jedhu lamatirra seenee jira jechaadha. Guutummaa isaa ilaalla siimoor jennee. Argitanii jirtu yoo xiqqaate bilbiloota 6-7 oltu irra jira jechaadha feesbuukii kanarra. So log out all gootu jechaadha. Log out allii kana cuqaastu log out allii kanarratti bilbila hunda keessaa ba'a jechaadha. Bilbilli hundi argitanii jirtu amma bilbila tokko qofa ta'ee jira. So bilbiloota hunda keessaa gaafa log out gootanii namni kamillee seenee ilaaluu hin danda'u jechaadha. Haala kanaan nama feesbuukii keessan ilaalaa jiru baruu dandeessu. Viidiyoo taanu qabannee dhiyaanna. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii kaa'aa. Galatoomaa.